qabeenya akkattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. Garee hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraa lola qindaa'aa Oromoo irratti labsaniin godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa, Wallagga Bahaa fi Shawaa Kaabaa keessatti yakkoota sarbamiinsa mirga namoomaa ulfaataa raawwachaa jiraachuun ibsamee jira. Dhaabbileen falmaa mirgaa dhala namaa dhimmichaaf xiyyeeffannoo addaa kennuus qabee jiraame. Akka gabaasa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitti yakka waraanaa hidhattoonni faannoo raawwachaa jiraniin gochi hamaa fi dararaan ilmoo namaaf hin mallee qonnaan bultoota Oromoo irratti raawwatamaa jiraachuu ragaaleen adda addaa ni agarsiisan. Gareen jibbinsa saboota qabuu fi olaantummaa saba tokkoo akka mirkanaa'u barbaadu naannoo Amaaraarraa wal ijaaruun Oromiyaa bakkoota adda addaatti weerara labsuuf qophii taasisaa akka ture ibsamee ture. Godinaalee naannoo Amaaraa wal daangessan Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Shawaa Bahaa fi Shawaa Kaabaa keessatti loojistikii fi tarsimoo waraanaa gurguddaa hordofuun guyyaarraa gara guyyaatti badii dhaqqabsiisaa jiran. Hidhattoonni faannoo fi milishaan finxaalii Amaaraa wal ta'uun waraanni Tigraay akkuma eegalameen Oromiyaa irratti duula banuun isaanii ni yaadatama. Gareen kun garee nama ajjeesuu, qabeenya saamuu fi magaalaa barbaaduu soggaa ta'u meeshaalee waraanaa poolisiin naannoo qabu ol kan hidhatan ta'uu ragaaleen ni mul'isan. Sababa waraana isaan bananiiti magaalonni aanaa jahatti dhiyaatanii Oromiyaa keessatti barbadeeffamanii jiran. Gandoonni 40 ol weeraramuun saamamanii kan jiran hoggaa ta'u gandoonni baadiyyaa Oromiyaa lakkoofsaan 30 olii yeroo ammaa kana daangaa irraa qabamuun humna garee kanaan qabamanii jiran. Qonnaan bultoonni Oromoo gandoota baadiyyaa aanaa Amuruu, Jaardagaa Jaartee, Dongoree yeroo ammaa kana magaalota Shaambuu fi Saqalaatti baqatanii jiran. Shawaa Kaabaa keessattis gandoota akka Sararkullaa, Gundoo Barbarree, Meexxii Jaman irraa hawaasni buqqaafamuun gara Arbuu Masqalee fi Fiicheetti baqatanii jiran. Hidhattoonni faannoo magaalota qabatan hunda keessatti alaabaa isaanii kan dhaabbatan hoggaa ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa yakka kana ittisuuf humna bobbaasuu akka hin qabnee fi caasaan poolisii humna addaa diigamu akka sababeeffatuutu himamee jira. Poolisiin federaalaa fi raayyaan ittisa biyyaa ammoo magaalota aanarra darbee gandoota baadiyyaatti bobbaafamaa hin jiru jechuun jiraattonni komataa jiran. Xiinxaltoonni siyaasaa fi hayyoonni adda addaa miidiyaalee hawaasummaa gubbatti barreessaa jiraniin dhaabbileen mirga namoomaa yakkoota suukanneessoo humnoota faannootiin raawwataman kana haguuguu fi hin qabu jechuun qeeqaa jiran. Yakkoonni ajjechaa suukanneessoo mana jireenyaa waliin ilmoo namaa gubu, konkolaatarraa butanii hawaasa nagaa rashanuu fi kanneen biroo hidhattoota kanaan raawwatamaa waan jiraniif dhaabbileen mirga namoomaa dhimmicha itti dhiyeenyaan qorachuu akka qabanis gaafatanii jiran. Gama biraatiin mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo kana hundirraa furuu yoo hin dandeenye akka uummanni ofirraa ittisuuf uummata hidhachiisuu qaba kan jedhan xiinxaltoonni mootummaan federaalaa rakkoo kana maqsuuf hidhattoota faannoo daangaa cabsuun yakka duugaa raawwataa jiran kana irratti tarkaanfii fudhachuutu irra jira jedhani. Yakkoonni waraanaa biyyattii keessatti babal'achaa jiran heddummachuun rakkoo ulfaataa osoo hin uumamin dura keessumaa mootummaan federaalaa fi dhaabbileen mirga namoomaa dhimmicha jidduu seenuun hidhattoota seeraan alaa kana haleellaa isaan lammiilee nagaa irratti raawwatan ittisuu danda'utu irra jira jedhame. Gargaarsi gara Tigraayitti dhaabbilee garaagaraatiin ergame keessaa harki caalu qaamolee mootummaa federaalaatii fi humnoota Eertiraan saamamuu koreen qorannoo beeksisee jira. Gargaarsi sun saamamuu isaa kan mul'isu ragaaleen garaagaraa pirezidaantii yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaatiif dhiyaatee jira. Odeeffannoowwan gargaarsi Tigraay keessatti miidhamtootaaf akka kennamuuf dhiyaachaa ture saamamuu isaa agarsiisan argachuu isaa gabaasni koree qorannoo pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaatiin muudame dhiyeessee mul'ise. Durataan koree qorannoo kana kan ta'an Leetanaal Jeneraal Fissaa Kidaanuu ibsa guyyaa kaleessaa gaazexeessitootaaf kennaniin akka jedhanitti gargaarsi nyaataa miidhamtoota Tigraayiif ergame keessaa harki caalaan mootummaa federaalaa fi humnoota mootummaa Eertiraatiin hatamuu isaa dubbatanii jiran. Qaamolee mootummaa federaalaa fi humnoota Eertiraa malees humnoonni mootummaa naannoo Tigraay saamicha kana irratti hirmaachuu isaanii ibsichi dabalee ibsee jira. Adeemsa deeggarsa Tigraay keessatti miidhamtootaaf dhiyaate karaa sirrii hin taaneen fayyadamuu keessatti shakkamtoonni 186 hirmaachuu isaanii mirkaneessu koreen qorannoo kana ibsee jira. Durataan koree qorannoo fi itti gaafatamaan waajjira nageenyaa bulchiinsa yeroo naannichaa kan ta'an Leetanaal Jeneraal Fissaa Kidaanuu hawaasni hojiilee hafan keessatti akkuma barame tumsa isaanii akka cimsu waamicha dhiyeessaniiti jiran. Shakkamtoota hafan seeratti dhiyeessuu akka hojjetu himanii jiran. Koreen qorannoo kun akka ibsetti qamadii kuntaalli 28 fi 880, zayitiin liitira 43 fi 200 fi atara kuntaala 1 fi 440 waraana Eertiraatiin saamamee jira jedhe.
Qaamolee mootummaa federaalaatiin ammoo qamadiin kuntaalli 43 fi 196, zayitiin liitira 129 fi 585 fi atara kuntaala 4,000 fi 187 saamamee jira. Qamadii kuntaala 14,317, zayitiin liitira 42 fi 759 fi atara kuntaala 1,422 ammoo qaamolee mootummaa naannoo Tigraayin saamamee jira. Saamicha midhaan gargaarsaa keessattis qindeessitoonni kaampii buqqaatotaa fi hojjettoonni gargaarsaa hirmaachuu isaanii koreen qorannoo kun beeksisee jira. Oduma walqabateen adda bilisa baasaa uummata Tigraay walgahii koree jiddu galeessaa guyyoota 4 geggeessaa ture xumuruu isaatiin walqabate ibsa kaleessa baaseen dhiyeessiin gargaarsa Tigraay keessatti geggeeffamaa ture addaan cituu mormee jira. Murtiin midhaan gargaarsaa addaan kutuu murtii uummata Tigraay beelaan rakkachaa jiru adabuuf murtaa'e malee yakkamtoota adabuuf miti jechuun qeeqee jira TPLF. Bulchiinsi naannichaa dhaabbilee gargaarsaa waliin mari'achuun gargaarsa kana eegalchiisuu fi yakkamtoota akka itti gaafataman tattaaffii taasisaa jiru keessattis akka tumsu paartichi beeksiseeti jira. Gargaarsi gara Tigraayitti dhaabbilee garaagaraatiin ergame keessaa harki caalu qaamolee mootummaa federaalaatii fi humnoota Eertiraan saamamuu koreen qorannoo beeksisee jira. Gargaarsi sun saamamuu isaa kan mul'isu ragaaleen garaagaraa pirezidaantii yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaatiif dhiyaatee jira. Odeeffannoowwan gargaarsi Tigraay keessatti miidhamtootaaf akka kennamuuf dhiyaachaa ture saamamuu isaa agarsiisan argachuu isaa gabaasni koree qorannoo pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaatiin muudame dhiyeessee mul'ise. Durataan koree qorannoo kana kan ta'an Leetanaal Jeneraal Fissaa Kidaanuu ibsa guyyaa kaleessaa gaazexeessitootaaf kenneen akka jedhanitti gargaarsi nyaataa miidhamtoota Tigraayif ergame keessaa harki caalaan mootummaa federaalaa fi humnoota mootummaa Eertiraatiin hatamuu isaa dubbatanii jiran. Qaamolee mootummaa federaalaa fi humnoota Eertiraa malees humnoonni mootummaa naannoo Tigraay saamicha kanarratti hirmaachuu isaanii ibsichi dabalee ibsee jira. Adeemsa deeggarsa Tigraay keessatti miidhamtootaaf dhiyaate karaa sirrii hin taaneen fayyadamuu keessatti shakkamtoonni 186 hirmaachuu isaanii mirkaneessu koreen qorannoo kana ibsee jira. Durataan koree qorannoo fi itti gaafatamaan waajjira nageenyaa bulchiinsa yeroo naannichaa kan ta'an Leetanaal Jeneraal Fissaa Kidaanuu hawaasni hojiilee hafan keessatti akkuma barame tumsa isaanii akka cimsu waamicha dhiyeessaniiti jiran. Shakkamtoota hafan seeratti dhiyeessuu akka hojjetu himanii jiran. Koreen qorannoo kun akka ibsetti qamadii kuntaalli 28 fi 880, zayitiin liitira 43 fi 200 fi atara kuntaala 1,000 fi 440 waraana Eertiraatiin saamamee jira je. Qaamolee mootummaa federaalaatiin ammoo qamadiin kuntaalli 43 fi 196, zayitiin liitira 129 fi 585 fi atara kuntaala 4,000 fi 187 saamamee jira. Qamadii kuntaala 14,317, zayitiin liitira 42 fi 759 fi atara kuntaala 1,422 ammoo qaamolee mootummaa naannoo Tigraayin saamamee jira. Saamicha midhaan gargaarsaa keessattis qindeessitoonni kaampii buqqaatotaa fi hojjettoonni gargaarsaa hirmaachuu isaanii koreen qorannoo kun beeksisee jira. Oduma walqabateen adda bilisa baasaa uummata Tigraay walgahii koree jiddu galeessaa guyyoota 4 geggeessaa ture xumuruu isaatiin walqabate ibsa kaleessa baaseen dhiyeessiin gargaarsa Tigraay keessatti geggeeffamaa ture addaan cituu mormee jira. Murtiin midhaan gargaarsaa addaan kutuu murtii uummata Tigraay beelaan rakkachaa jiru adabuuf murtaa'e malee yakkamtoota adabuuf miti jechuun qeeqee jira TPLF. Bulchiinsi naannichaa dhaabbilee gargaarsaa waliin mari'achuun gargaarsa kana eegalchiisuu fi yakkamtoota akka itti gaafataman tattaaffii taasisaa jiru keessattis akka tumsu paartichi beeksiseeti jira. Humni addaa Suudaan bulchaa lixaa Daarfur ajjeesuun himatamuun dhagahamee jira. Aangawoonni Suudaan biyya garee jeneraalota lamaaniitiin waraanni keessatti geggeeffamaa jiru Suudaanitti bulchaan godina lixaa Daarfur humnoota addaatiin ajjeefamuu dhabeessan. Bulchaan amma ajjeefaman Kaamis Abakar humnoota addaa fi milishoota isaan waltaan irratti yakka dogoggaa sanyiitiin himannaa irratti dhiyeessee ture. Namni kun osoo hin ajjeefamin sa'aatiiwwan muraasa dura ture humnoonni kanneen marsariitii irratti yakka dogoggaa sanyii raawwatanii jiran jechuun himannaa kan irratti dhiyeessaa turan. Bulchaan iddoo Aljaniinaa jedhamtutti ajjeefaman kun haleellaan haala addaatiin magaalattii keessatti babal'ataa jiraachuutu akeekkachiisanii ture. Kana malees hawaasni addunyaa jidduu akka galuu fi waamicha dhiyeessaniiti jiran. Humni addaa kunis himannaa dogoggaa sanyii irratti dhiyaate kanaaf deebiin hanga ammatti kenneen jiru. Achuma biyyattii keessatti naannoo Niyaalaa fi Zelengee jedhaman keessatti walitti bu'iinsi wal fakkaataan uumamee akka tures gabaafamee jira. Waraana Sudaan keessatti baatiiwwan dura uumameen hanga ammatti lammiileen dhibbaan lakkaa'aman kan ajjeefaman hoggaa ta'u kanneen miliyoonaa ol ta'an ammoo bakka jireenya isaanii buqqaafamaniiti jiran. Barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees haleellaan sababa bu'uureeffachuun namoota nagaa irratti raawwatamaa jiru kun akka baay'ee isaan yaaddesse dubbatanii jiran. Kana malees midhaan saala irra bu'uureeffate fi dirqiidhaan gudeeduu cimee itti fufuun akka isaan gaddisiisee barreessaan olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees beeksisanii jiran. Bulchiinsi Daarfur bara 2000 irraa kaasee hidhattoonni milishoota Arabaa kanneen Araba hin taane waraanuudhaaf bobba'uu isaanii hordofee naannichatti lolli irra deddeebiin geggeeffamaati jira. Ajjeechaa jaarraa 21ffaa keessatti raawwatame keessaa tokko kan ta'e haleellaa Daarfuriin lammiileen 1,000 lakkaa'aman ajjeefamanii kanneen miliyootaan lakkaa'aman ammoo qe'ee isaaniirraa buqqaafamaniiti jiran. Dursaa waraana Suudaan Jeneraal Abdul Fattah Al-Buraanii fi dursaan humna addaa Jeneraal Mohammad Hamdaan Digaaloo kan Hameetii jedhamuun kan beekamu jidduutti waraanni kan eegalee eebila 15 bara 2023 ture.
ture. Waraana jireenyi miliyoota yaaddoo keessa ittiin gale kana mariidhaan dhaabsisuuf yaaliin qaamolee sadaffaadhaan yeroo garaagaratti taasifamullee guyyoonni dhukaasni dhaabuuf itti walii galan mataan osoo hin kabajamin hafee jira. Sekanti galing ototin gajotin kan ototin gajotin cacakai misaman margona hankiyan wagon walla yaadrimee saamicha lafaa kan afaan ingiliziitiin laandigraab jedhamu irratti xiyyeeffannaa. Hiikaa saamichi lafaa dhiibbaa mirga namoomaa irratti qabu, dhiibbaa diinagdee hawaasummaa fi kunuunsa naannoo irratti qabu, akkasumas seeronni mirgoota namoomaa idil addunyaa fi seeronni biyyattii saamicha hambisuuf qooda akkamii akka qabanillee qophii kana keessatti ni ilaalla. Saamichi lafaa Oromiyaa keessatti ijoo mirga namoomaa, siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa ta'uun ni beekama. Mormii jijjiirama bara 2018 dhufeef bu'uura ta'ee ka'umsi isaa karoora saamicha lafaa ta'uunis ifa. Jijjiiramichi karaarraa dabee saamichi lafaa fi sarbamiinsi mirgoota namoomaa fi mirgoota sabootaa itti fufuun akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Saamicha lafaa yoo jennu maal jechuudha kan jedhu haa ilaallume. Jechi saamicha lafaa jedhu jalqaba jaarraa 21ffaa keessa kan uumame yoo ta'u, korporeeshiniiwwan mootummootaa fi namoota dhuunfatiin lafa bal'inaan argachuu kan agarsiisu yoo ta'u, yeroo baay'ee miidhama hawaasa naannoo laficharra jiranii fi jireenya isaanii irratti akka ta'e ibsama. Kunis karoora yookiin imaammata mootummaa uummataaf bakka hin kenninerraa kan maddu yoo ta'u, gochi lafa saamuu kun dhiibbaa hamaa hawaasummaa, diinagdee fi kunuunsa naannoo irratti qabuun xiyyeeffannoo guddaa argataa dhufeera. Haala kana gama Oromiyaatiin yoo ilaallu saamichi lafaa dhimma ariifachiisaa lubbuu fi mirga uummata ishee irratti dhiibbaa geessisu ta'ee itti fufee jira. Akkuma beekamu naannoon Oromiyaa naannolee Itoophiyaa keessa jiran 11 keessaa lafa qonnaa badhaadhaa fi uummata bal'aa kan qabduu fi giddugala impaayera Itoophiyaa ta'uu isheerraa kan ka'e saamicha lafaa olaanaaf saaxilamtuu taasiseera. Saamichi lafaa kan hojiirra oolu maqaa saamichaatiin odoo hin taane maqaa misooma jedhuun hayyama bilisaa abbaa lafichaa malee, akkasumas odeeffannoo dursaa hawaasa dhimmi ilaallatu malee karaalee akka bittaa, liizii yookiin hayyama mootummaa argachuu jedhaniin hojiirra oolu. Yeroo baay'ee saamichi lafaa yookaan maqaa biraa misooma jedhuun kan ibsamu kun pirojektoota qonnaa, kan albuudaa yookiin kan akka ijaarsa bu'uuraalee misoomaa gurguddaa fedhii fi mirga hawaasa naannoo caalaa dantaa fedhii namoota hagoof bakka kennu kan qorannoodhaan hin mirkanoofne dursa kennan of keessatti qabata. Bal'inni saamicha lafaa garaagarummaa kan qabu yoo ta'u, lafa xinnoo qonnaan bulaa tokkorraa kaasee hanga lafa bal'aa yeroo tokko hamma bal'ina biyyoota tokko kan ga'u ta'ee saamichi kunis daangaa biyyaalessaa biyya tokkoo keessattis ta'ee daangaa qaxxaamuree uumamuu danda'a. Keessattuu saamichi korporeeshinoota idil addunyaatiin taasifamu. Mee ka'umsa seenaa saamicha lafaa Oromiyaa fi kanneen saamicha keessaa qooda olaanaa qaban ittaansuun haa ilaallu. Ka'umsi saamicha lafaa Oromiyaa kun bara sirna kolonummaa fi sirnoota siyaasaa kolonummaa hordofuun Itoophiyaa fi Afrikaatti dhalatanii kaasee ta'ee qabiyyee seenarraa sirriitti hubatama. Bara Awurooppaanonni Afrikaa qircachuuf walii galanii Afrikaatti duulan mootonni impaayera Itoophiyaas waa'ila qircannaa sanii ta'uun gara kibba Itoophiyaa, kibba ba'aa fi kibba lixaatti duulan lafa Oromoo fi biyya Oromoo akkasumas kan saboota biroollee saamuu jalqaban. Bara koloneeffannaa keessa lafti Oromiyaa uummata Oromoo buleessarraa fudhatamee qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqisuu fi waan hundarraa daangesee cunqursaa hamaa irraan gahaa tureera. Walabummaa biyyoota Afrikaa hedduutiin booda mootummaan Itoophiyaa imaammata abbummaa lafaa harka muraasa keessatti walitti qabee qonnaan bultoota Oromoo hedduu buqqisee walqixxummaa dhabsiisuu kaan immoo gabbaarii fi ciisanyaa taasisuu hojiirra oolche. Waggoota dhiyoo asitti keessattuu bara 1991 booda sirni diinagdee biyyattii gabaa bilisaa ta'uu fi fedhiin meeshaalee qonnaa dabalaa dhufuun saamicha lafaa Oromiyaa keessatti daran babal'ise. Saamichi lafaa kun Oromiyaa keessatti qooda fudhattoota adda addaa akka ka'umsaa fi siyaasa dabalatee fedhii adda addaa qaban hirmaachise. Investoroonni biyya keessaas ta'ee kan biyya alaa lafa gabbataa naannichaa qabeenya albuudaa fi bishaanii baay'ee fi haala qilleensaa mijataa irraa bu'aa argachuuf yaalu. Yeroo baay'ee qonna akka carraa investimentii bu'aa guddaa argamsiisutti kan ilaalan yoo ta'u, nyaata boba'aa baayoofuulii fi oomishaalee qonnaa birootiif fedhii akka addunyaatti dabalaa jirullee hubannoo keessa galchuun socho'u. Mootummoonni naannolee fi federaalaa gama isaaniitiin imaammata investimentii kallattiin alaa hawwachuu fi misooma dinagdee guddisuuf dursa kennuudhaan saamicha lafaatiif qooda haala mijeessummaa isaanii taphatu.
Dabalataanis rakkoon hanqina nyaataa addunyaa fi yaaddoo wabii nyaataa Oromiyaa fi naannolee qabeenya qonnaatiin badhaadhaan biroo keessatti mul'atu lafa argachuuf sochii taasifamaa jiru cimsee jira. Gabaabumatti saamicha lafaa Oromiyaa hubachuun hiikaa fi bal'ina isaa qorachuu, haala seenaa isaa qorachuu, qooda fudhattoota ijoo fi kaka'umsa taatee kana duuba jiran adda baasuu gaafata. Rakkoo saamicha lafaa furuun mirgaa fi nageenya hawaasa naannoo ilaaluu, misooma itti fufiinsa qabu guddisuu fi lafaa fi qabeenya jiruu sabaatiif haqa qabeessa ta'e argachuu mirkaneessuu akka barbaachisu ifaadha. Kanaafuu dhiibbaa hamaa saamicha lafaa Oromiyaa keessatti mudatu salphisuu fi egeree hundaaf haqa qabeessaa fi itti fufiinsa qabu dagaagsuuf furmaata barbaaduun dirqama. Ittaansinee dhiibbaa saamichi lafaa mirga namummaa irratti qabu ilaalla. Dhiibbaan duraa buqqa'insa hawaasa dhalootarra gahu kan jireenyaa fi hambaa aadaa dhabamsiisudha. Akkuma argaa jirru saamichi lafaa Oromiyaa uummata Oromoo buleessa naannolee saamichi lafaa itti raawwatu keessa jiraatan irratti miidhaa hamaa geessisaa jira. Lammiileen Oromoo kun lafa abbootii isaanii dhabuun humnaan buqqa'anii jireenya akkaataa jireenyaa aadaa fi eenyummaa isaanii akka dhaban taasiseera. Qonnaan bultoonni Oromoo dhalootaaf qonna irratti hirkatan lafa isaanii irraa buqqifamanii dandeettiin ofii fi maatii isaanii ittiin jiraachisan qonnaan bulummaa irraa mulqameera. Buqqa'insi kun tasgabbii dinagdee isaanii jeequu qofa osoo hin taane walitti dhufeenya gadi fagoo hambaa aadaa isaanii fi walitti dhufeenya lafa abbootii isaanii waliin qaban addaan kutee eenyummaa fi biyya dhabsiiseera. Lammeessoon dhiibbaa saamichi lafaa mirga lafaa sarbuu irratti geessisuudha. Saamichi lafaa Oromiyaa keessatti kallattiin mirga lafaatti fayyadamuu hawaasa naannoo sarbuun mirga bu'uuraa lafa jaarraa hedduuf keessa jiraatan qabachuu, itti fayyadamuu fi to'achuu kan dhorkudha. Lafa isaanii qaamoleen alaa dhuunfachuun uummata dhalootaan achirra ture mirga aadaa fi sirna bulchiinsaa lafa aadaan qabaachaa turan dhabsiisa. Kanarraa kan ka'e adeemsa murtii hiree lafa ofiirratti murteessuu fi wabii jireenyaas kan dhabsiisudha. Qabeenya uumamaa kan akka biyyee gabbataa, madda bishaanii fi lafa dheedichaa argachuu dhabuun isaanii saaxilamummaa isaanii daran kan ammeessuu fi dandeettii jireenya isaanii itti fufsiisuu guutummaatti kan gufachiisudha. Sadeessoo saamichi lafaa waldhibdee hawaasummaa kan babal'isuu fi haqa kan daqu ta'uu isaati. Saamichi lafaa Oromiyaa keessatti waldhibdee hawaasummaaf kan gumaachaa jiru yoo ta'u, hawaasichi shira haqaa dhabee hoggayyuu akka hawaasa miidhameetti akka itti fufu taasisa. Lafa misoomaaf jedhanii kennuun yeroo baay'ee marii yookiin hayyama sirrii malee sagalee fi mirga jiraattota naannoo tuffachuudhaan raawwatama. Kunis hawaasni kun mirga isaa eeggachuuf yookiin jal'ina mudateef furmaata barbaaduuf carraa xiqqaatti waan daangeffamuuf faayidaa fi loogiin akka isa mudatu taasisa. Kana malees saamichi lafaa walqixxummaa duraanuu hin jirre san hammeessa. Sababni isaas faayidaa fi bu'aan lafa fudhatamerraa argamuu wal madaaluu dhabuun gara investoroota alaa fi elitoota humna qabaniitti waan yaa'uuf qaawwa qabeenyaa hawaasa keessa jiru daran moggeessee babal'isa. Walumaa galatti dhiibbaan saamichi lafaa mirga namummaa lammiilee Oromiyaa irratti geessisuu guddaa fi gad fagoodha. Buqqa'insi hawaasaa kun jireenya dhalattoota buleeyyii kan jeequ yoo ta'u, hariiroo hambaa aadaa isaanii waliin qaban illee addaan kuta. Mirgoonni lammiileen lafarratti qaban sarbamuun hawaasa naannoo sanaa moggeessee qabeenya uumamaa qaalii fi murtaa'aa ta'e kana akkan arganne taasisa. Walitti bu'iinsi yookiin waldhabdeen hawaasummaa kan uumamu faayidaa fi loogii hawaasaa mudaturraa kan ka'e yoo ta'u, gochi jal'ina sirnaa itti fufsiisuu fi walqixxummaa faallessuus bal'achaa dhufeera. Kanaafuu uummata kanaaf ulfina fayyaa fi misooma itti fufiinsa qabu mirkaneessuuf dhiibbaan irra ga'e kun beekamtii argachuu qaba. Mirgi uumamaas eegumsa argachuu qaba. Miidhaa saamichi lafaa dhaqqabsiisu kan biraa miidhaa kunuunsa naannoo irra ga'u kan itti aansinee ilaallu. Saamichi lafaa Oromiyaa keessatti taasifamu akka bosonni bal'inaan ciramuu fi bakkeewwan jireenyaa uumamaa fi bineensotaa bal'inaan akka manca'an taasiseera. Lafa bal'inaan argachuun yeroo baay'ee hojii albuudaa yookiin qonna industirii yookaan hojii daldalaa biroof bakka kennuudhaaf bosonaa fi lafa bosona bal'aa qulqulleessuu kan dabalatudha. Bosona ciruun kun bakka jireenyaa akaakuuwwan biqilootaa fi bineensotaa hedduu waan balleessuuf darbees gara baduutti waan isaan dhiibuuf daneessummaa uumamaa fi lubbu qabeeyyii irratti dhiibbaa guddaa qaba. Daneessummaa lubbu qabeeyyii dhabuun ammoo madaaliin uumamaa akka jijjiiramu darbees akka micciiramu sirna ekooloojii naannoo jeequu qofa osoo hin taane
dandeettii uumamaan kan naannoon tokko jijjiirama qilleensa baramaa dandamachuuf qabu hir'isuun fayyaa waliigalaa naannoo irratti balaa yeroo dheeraa fida. Rakkoowwan naannoo qabatamaatti mul'atan kan hojjimaanni saamicha lafaa Oromiyaa keessatti fide keessaa hanqinni bishaanii fi faalamni naannoo isaan ijoodha. Kunis lafa tokko tajaajila isaa malee jijjiiruun yeroo baay'ee madda bishaanii karaa biraatti jijjiiruu yookiin dhabamsiisuu kan of keessaa qabu yoo ta'u, hawaasni naannoo bishaan qulqulluu fi gahaa kan fedhii guyyaa guyyaa fi gocha qonnaa isaatiif ta'u akka hin arganne taasisa. Kana malees qonna daldalaa bal'aa keessatti keemikaalota qonnaa fi sirna jallisii ciminaan fayyadamuun faalama bishaanii fiduun qulqullina qabeenya bishaanii jiru daran gadi buusuun bal'inaan mul'ata. Kunis fayyaa fi nageenya hawaasa naannoo irratti dhiibbaa uumuu qofa osoo hin taane itti fufiinsa qonnaa kan namoonni baay'een jireenya isaanii irratti hirkatan akka malee miidha. Saamicha lafaatiin tajaajila lafti tokko kenne jijjiiruun jijjiiramni qilleensaa akka mudatuu fi gaaziiwwan qilleensa faalan akka dabalan gochuuf gumaacha guddaa qaba. Sababa lafa qulqulleessuutiin bosonni ciramuun kaarboon daayoksayidii hammi guddaan gara qilleensatti akka gad lakkifamu gochuudhaan ho'inni addunyaa dabaluu isaatiif gumaacha qaba. Kana malees qonna industirii fi hojiiwwan daldalaa biroo hundeessuun yeroo baay'ee gochaalee qonnaa itti fufiinsa hin qabne fayyadamuu fi maashinoota boba'aa foosiliitiin hojjetan irratti hirkataa ta'uu kan dabalatudha. Kunis gaaziiwwan baay'inaan akka gadi lakkifamuuf daran gumaacha jijjiirama qilleensaa sammeessa. Rakkoon saamichi lafaa Oromiyaa haala qilleensa naannoo irratti dhiibbaa geessisuu qofa osoo hin taane rakkoo kunuunsa naannoo addunyaatiifis gumaacha qaba. Dhimmi saamicha lafaa Oromiyaa sarbamiinsa mirga namoomaa waliin gadi fageenyaan kan wal qabate yoo ta'u, tumaaleen mirgoota namoomaa idil addunyaa hedduun mirga lafaatiif eegumsa bu'uuraa seeranii kennu. Dhimmi saamicha lafaa Oromiyaa sarbamiinsa mirga namoomaa waliin gadi fageenyaan kan wal qabate yoo ta'u, tumaaleen mirgoota namoomaa idil addunyaa hedduun mirga lafaatiif eegumsa bu'uura seeranii kennu. Labsiin mirgoota namoomaa addunyaa waadaan mirgoota siivilii fi siyaasaa idil addunyaa akkasumas waadaan mirgoota dinagdee hawaasummaa fi aadaa idil addunyaa mirga qabeenyaa fi mirga sadarkaa jireenya gahaa ta'e argachuuf beekamtii kenneera. Dabalataanis labsiin mirga uummata dhalootaan buleeyyii tokkummaa mootummoota mirga hawaasni tokko dhalootaan lafa irra jiru irratti qabu naannoo fi qabeenya irratti qabuuf beekamtii kenna. Tumaaleen idil addunyaa kunneen hawaasa saamicha lafaatiin miidhame eeguuf bu'uura kan ta'an yoo ta'u, mirgaa fi faayidaan uummattootaa akka kabajamus ni gaafatu. Sadarkaa biyyaatti yeroo baay'ee mootummoonni abbummaa lafaa to'achuu fi mirga hawaasaa eeguuf seeraa fi imaammata mataa isaanii diriirsanii qabu. Haa ta'u malee hawaasa keessatti seerota kana haala bu'a qabeessa ta'een hojiirra oolchuu fi kabachiisuu irratti qaawwaa fi qormaanni guddaan ni mul'ata. Seeronni lafaa mirga hawaasa laficharra jiraatu caalaa dantaa investorootaaf dursa kennuudhaan buqqa'iinsaa fi moggeeffamuuf saaxilamoo taasisa. Bulchiinsi lafaa ta'uun malaammaltummaan jiraachuu fi iftoomina dhabuun qormaata guddaa uummata saamicha lafaatiin miidhamu kana mudatudha. Mootummoonni bu'uura seeraa isaanii cimsuu, adeemsa murtii kennuu keessatti hirmaannaa hawaasaa mirkaneessuu, qaawwaa fi qormaata jiru furuun mirga hawaasaa eeguun murteessaadha. Garuu kun Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru. Sochii fi diddaa bu'uuraa qabsoo haqa lafaa akkuma jalqaba irratti tuquuf yaalle saamicha lafaa fi dhiibbaa hamaa inni geessisu mormuudhaan sochiin bu'uuraa fi tattaaffiin diddaa Oromiyaa keessatti mul'ataa tureera. Sochiiwwan kunneen hawaasa bal'aa fi falmitoota mirga uummataa kan mirga lafa sabichaa eeguu fi haqa barbaaduuf kutannoo qabaniin kan gaggeeffamedha. Dhimma saamicha lafaa irratti hubannoo uumuu fi mootummootaa fi investoroota irratti itti gaafatamummaa uumuuf mormii duula miidiyaan hubannoo uumuu fi qorannoo seeraa qopheessuu fa'aa kan dabalatu ture. Sochiiwwan bu'uuraa kun sagalee hawaasaa dhiibban irra ga'e dhageechisuu, qabsoo uummatichaa ifa taasisuu fi jijjiirama imaammataa dirqamsiisuu haqa lafaa fi mirga uummattoonni buleessi qabaniif dursa kennuu uumuudha. Dandeettii fi kutannoon isaanii qabsoo saamicha lafaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamuu dhaabsisuu ta'ee bifa adda addaatiin itti fufeera. Walumaagalatti bu'uurri seeraa mirga lafaa ilaalchisee jiru sadarkaa idil addunyaa fi biyyaatti hawaasa saamicha lafaatiin miidhame eeguuf bu'uura ta'a. Haa ta'u malee seera kana hojiirra oolchuu fi kabachiisuu irratti qaawwii fi qormaanni guddaan waan jiruuf hawaasni saaxilamoo ta'uun ittuma fufe. Walumaagalatti saamichi lafaa rakkoowwan adda addaa kan hordofsiisu waan hatattamaan furmaata argachuu qabu ta'uu namuu irratti walii gala. Maal gochuutu gara furmaatatti nu geessa kan jedhu qabxiilee muraasa haa ilaallu. Tokkoffaa eegumsa seeraa cimsuu, seerotaa fi dambiiwwan jiran kabachiisuu.
dhimma saamicha lafaa Oromiyaa furuuf tarkaanfiiwwan murteessoo ta'an keessaa tokko rakkoodhuma qaban faanayyuu seeraa fi dambiiwwan jiran sirnaan hojiirra oolchuudha. Mootummaan seeronni lafaa mirga hawaasaaf dursa akka kennan gochuu fi mala rakkoo furuuf bu'a qabeessa ta'e kennuu qaba. Kunis sarbama mirga lafaa kamiifiyyuu qondaaltota investorotaa fi qooda fudhattoota biroo itti gaafatamummaa jala galchuu ta'uu qaba. Eegumsa seeraa cimsuun hawaasni dhimmoota saamicha lafaa irratti mirga isa ittisuu fi haqa akka barbaaduuf haala mijataa uumuu qaba. Lammaffaa hawaasa aangomsuu, hirmaannaa dhugaa fi murtii kennuu mirkaneessuu. Hirmaannaa dhugaa fi adeemsa murtii kennuu guddisuudhaan hawaasa saamicha lafaatiin miidhame humneessuun barbaachisaadha. Mootummaan sadarkaalee murtii lafaan walqabatee kennamu hunda keessatti karoorarraa kaasee hanga hojiirra oolmatti hawaasa laficharra jiru hirmaachisuu qaba. Kunis marii hiikaa qabu gaggeessuu, odeeffannoo kennuu fi argachuuf, beekumsa aadaa fi mirga hawaasni uumamaan achi jiraachuurraa qabuuf beekamtii kennuu dabalata. Mootummaan hawaasa humneessuudhaan sagaleen ummatichaa akka dhagahamuu fi fedhiin isaa akka eegamu gochuu danda'a. Sadaffaa hojjimaata itti fayyadama lafaa itti fufiinsa qabu. Agiroo ikooloojii fi qonna xixiqqaa guddisuu. Rakkoo naannoo saamicha lafaatti dhaqqabu salphisuuf gochaalee itti fayyadama lafaa itti fufiinsa qaban guddisuun murteessaadha. Mootummaan fi qooda fudhattoonni dhimmi ilaallatu lafa bal'aa fudhachuuf filannoo hojiirra ooluu danda'u ta'ee agiroo ikooloojii fi qonna xixiqqaaf dursa kennuu qaba. Gochoonni kunneen daneessummaa lubbu qabeeyyii ni jajjabeessaa, itti fayyadama keemikaalota miidhaa geessisanii ni hir'isaa, akkasumas dandamachuu sirna ikooloojiif gumaacha guddaa qaba. Qonnaan bultoota naannoo deeggaruun qabeenyaa fi beekumsa barbaachisaa ta'e isaaniif kennuun misooma itti fufiinsa yeroo dheeraatiif gumaacha taasisuun mirga hawaasaa eegsisuun ni danda'ama. Kan afuraffaa itti gaafatamummaa idil-addunyaa, gahee investoroota biyya alaa fi dhaabbilee addunyaa. Dhimmi saamicha lafaa Oromiyaa waan qooda fudhattoota biyya keessaa irratti qofa daangeffame miti. Yeroo baay'ee investoroota biyya alaa fi dhaabbileen addunyaa lafa fudhachuu keessatti gahee guddaa qabu. Investoroonni mirga namoomaa fi ulaagaalee kunuunsa naannoo akka kabajan gochuuf malawwan itti gaafatamummaa idil-addunyaa diriirsuun murteessaadha. Dhaabbileen idil-addunyaa kan akka tokkummaa mootummootaa fi baankii addunyaa qajeelfama cimaa fi mala hordoffii gocha investoroota biyya alaa to'achuuf dandeechisuu diriirsuu qabu. Kunis investimentiiwwan misooma itti fufiinsa qabuuf gumaacha akka qabaataniif akkasumas mirgi hawaasaa akka kabajamu ni taasisa. Xumura irratti dhimma saamicha lafaa Oromiyaa furuun mala roga hedduu qabu diriirsuu akka gaafatu hubachuun dansa. Eegumsa seeraa cimsuu, hawaasa humneessuu, gochaalee itti fayyadama lafaa itti fufiinsa qaban guddisuu fi itti gaafatamummaa idil-addunyaa mirkaneessuun tarkaanfiiwwan ijoo haqa lafaa ittiin galma ga'uudha. Yaadota kana hojiirra oolchuudhaan mootummoonni fi qooda fudhattoonni dirqama bahachuu qaban beekuu qabu. Kanaanis gara egeree mirga lafaa itti kabajamu, hawaasni itti humnoomuu fi misoomni itti fufiinsa qabu dursi itti kennamutti ce'uu ni danda'ama. Mirga uummattoota dhaloota lafa tokkorra jiraatan eeguu fi madaala naannoo lafaa isaan irratti hirkatan eeguun itti gaafatamummaa walooti. Qormaata saamicha lafaatiin dhufu irra aanuun egeree hundaaf haqa qabeessaa fi itti fufiinsa qabu uumuu kan dandeenyu tattaaffii walitti hidhame qofaani. Xumurree horaa bulaa. Duula baruu isaanii ni yaadatama. Irratti duula baruu isaanii ni yaadatama. Gareen kun garee nama ajjeesuu, qabeenya saamuu fi magaalaa barbadeessuu hoggaa ta'u meeshaalee waraanaa poolisiin naannoo qabu ol kan hidhatan ta'uu ragaaleen ni mul'isan. Sababa waraana isaan bananiiti magaalonni aanaa jahatti dhiyaatanii Oromiyaa keessatti barbadeeffamanii jiran. Gandoonni 40 ol weeraramuun saamamanii kan jiran hoggaa ta'u gandoonni baadiyyaa Oromiyaa lakkoofsaan 30 olii yeroo ammaa kana daangaa irraan qabamuun humna garee kanaan qabamanii jiran. Qonnaan bultoonni Oromoo gandoota baadiyyaa aanaa Amuruu Jaardagaa jaartee Dongoree yeroo ammaa kana magaalota Shaambuu fi Saqalaatti baqatanii jiran. Shawaa Kaabaa keessattis gandoota akka Sararkullaa, Gundoo Barbarree, Meexxii Jaman irraa hawaasni buqqaafamuun gara Arbuu Masqalee fi Fiicheetti baqatanii jiran. Hidhattoonni faannoo magaalota qabatan hunda keessatti alaabaa isaanii kan dhaabbatan hoggaa ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa yakka kana ittisuuf humna bobbaasuu akka hin qabnee fi caasaan poolisii humna addaa diigamu akka sababeeffatuutu himamee jira. Poolisiin federaalaa fi raayyaan ittisa biyyaa ammoo magaalota aanarra darbee gandoota baadiyyaatti bobbaafamaa hin jiru jechuun jiraattonni komataa jiran. Xiinxaltoonni siyaasaa fi hayyoonni adda addaa miidiyaalee hawaasummaa gubbatti barreessaa jiraniin dhaabbileen mirga namoomaa yakkoota suukanneessoo humnoota faannootiin raawwataman kana haguuguu fi hin qabu jechuun qeeqaa jiran.
Yakkoonni ajjeechaa sokonneessoo mana jireenyaa waliin ilmoo namaa gubu konkolaatarraa butanii hawaasa nagaa rashanuu fi kanneen biroo hidhattoota kanaan raawwatamaa waan jiraniif dhaabbileen mirga namoomaa dhimmicha itti dhiyeenyaan qorachuu akka qabanis gaafatanii jiran. Gama biraatiin mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo kana hundirraa furuu yoo hin dandeenye akka uummanni ofirraa ittisuuf uummata hidhachiisuu qaba kan jedhan xiinxaltoonni mootummaan federaalaa rakkoo kana maqsuuf hidhattoota faannoo daangaa cabsuun yakka duugaa raawwataa jiran kana irratti tarkaanfii fudhachuutu irra jira jedhani. Yakkoonni waraanaa biyyattii keessatti babal'achaa jiran heddummachuun rakkoo ulfaataa osoo hin uumamin dura keessumaa mootummaan federaalaa fi dhaabbileen mirga namoomaa dhimmicha jidduu seenuun hidhattoota seeraan alaa kana haleellaa isaan lammiilee nagaa irratti raawwatan ittisuu danda'utu irra jira jedhame.